Petros fi Yohannis zero karata ware bodde innis saati saglaffaatti gara mana qulqullummaatti ol deemu turan. Kunoos namni dhaloota isaatti jalqabee naafatu tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horiin kanatu. Namichi Petros fi Yohannis mana qulqullummaatti walitti uffatta dhufan argee horii isaan kanate. Petros fi Yohannis ijaan isa qaban. Petros immoo nu ilaali jedhee yemmuu inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaala. Petros garuu ani meetii warqee hin qabu. Waan hin qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin kan yaadeen jedhee harka isa mirgaan qabee isa kaasee achumaanis miilli isaa fi golobbiin isaa jabaatan. Utaalees ta'ee ijaajee adeemes isaa wajjin mana qulqullummaa lixee asii fi achi adeemee kuruphisaa Waaqayyoon galateeffate. Namoonni hundinuu utuu inni asii fi achi deemee adeemu Waaqayyoonis utuu galateeffatu argan. Mana qulqullummaa balbala miidhagaa dura taa'ee horii kadhataa inni ture. Waan isaaf inni tures isa akka ta'e baran waan isaaf godhame kanaafis fajjatanii baay'ee raajeffatanii. Hojii ergamootaa kana kan barreesse nama Waaqayyoo Lukaasidha. Kan inni barreeffameef namicha Teefiloos jedhamu kanaaf. Edda Yesuus Kiristoos dhalate dhaloota Kiristoos Yesuus booda macaafa kana keessatti dinqii miraakilii gurguddaa hojii hafuurri qulqulluu hojjete karaa adda garaatiin as keessatti hin argine. Keessumattuu macaafa qulqulluu Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis irra adda kan ta'e macaafa kakuu haaraa kana keessa macaafni kun macaafa addaati. Akkamitti waa'ee abdii hafuura qulqulluu torbee irraa sinitti mee hafuurri qulqulluu kutaa inni keessatti mul'ate keessa macaafa isa tokkodha. Kanarraa kan ka'e macaafa baay'ee jaallatamu kan sagalee baay'ee jaallatamu. Boqonnaa tokko yoo ilaaltan waa'ee Yesuus Kiristoos gara samiitti ol fudhatamu ergamoota 120 akkaataa isaan Waaqayyoon itti kadhachaa turan illee hin argina. Akkamitti Yesuus erga isaan biraa ol fudhatame hafuurri qulqulluu deebi'ee akkamitti akka dhufe immoo boqonnaa lama keessatti waa'ee hafuura qulqulluu sirriitti hubanne sirriitti argina. Boqonnaa sadii kana keessatti immoo boqonnaa tokkoof lama boqonnaan tokko abdii isaanii inni isaan abdatan Yesuus gara samiitti gaafa ajjabamee ergamoota waaqarraatiin ol fudhatamu argina. Boqonnaa lama kanatti immoo inni ol fudhatame kun abdii isaanii inni ta'e Yesuus deebi'ee isa isaan abdatan isa isaaniif abdachiifame kana deebi'ee gaafa dhufee isaan faana kakuu galu hafuura qulqulluu Yihuudaa, Samaariyaa, Yerusaalem hanga addaara lafaatti akka hameen harka ol kaase. Waaqayyo akkanas hin jedhaa jira. Karaan kee ganama kana kallattii arfanii sii banameera jira. Iyyamma dandeessu naa banameera jedhu. Jannat harka kee lachuu sochooti naa banameera jedhu maqaasu. Nama sitti na jiru qabiiti kana dura jedhu. Karaa hundumaa jedhime karaa hundumaa si jalaa cufamee ture. Amma garuu karaa hundumaa si banameera jedhu. Akka ati jette si ta'eera. Kanaaf boqonnaa sadii kana keessatti immoo waan addaa waan dinqii tokko namoota yookaan ergamoota gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'an Phaawulos, Yohaannis warra jedhaman argina. Seenaa isaanii hin beekne. Seenaa Yohaannis, seenaa Phaawulos keessa galuu baay'ee dheeraa hin beektu. Isaan gara kadhata waaree booddee sagantaa sanuun isaatii booda jennu kana gara kadhataa tol deemanii waan takka arganii waan takka dhaga'anii hin beekne isaan mudate. Akkamitti namicha naafa ture yoomi boqonnaa fudhatamaa dubbiftan waggaa 40 gararraadhaaf namichi kun naafa ture gara tokkotti ka'ee deemuu danda'u. Nama saatoletu namichi kun maatii qaba fira qaballee jedhee macaafni qulqulluun dubbata. Nama saatoletu yoo saatole fidee maal godhaa hin teessisa dhaqee ta'a karaa irra taa'ee iddoo inni kadhatu sana akkuma nama jaamaa jechuudha. Akkuma nama arguu hin dandeenye jechuudha. Fidanii karaa irra taa'u nama saatole nama saagale yoo toluuf immoo yoo hin gaddineef immoo san jedhee hidhii isaa tuqxee akkuma nuti beeknutti bira darbee deema. Kana booda namichi isaanitti ba'a natti kenna jedhee naa kennuudhee qarshii wayii naa kennuudhee irraa eegaa jira. Sana booda isaan keessaa inni tokko Petros inni jedhamu nuni warqee hin qabnu meetiis hin qabnu garuu isa qabnu tokko sii kennina. Innis maqaa namicha Naazreetii Yesuusiin kan deebi'eera. Namichi ka'ee utaale harka ol kaase har'a maqaa Yesuusiin daldalli kee haa ka'u. Har'a tajaajilli kee haa ka'u. Natti argama ee'uuf akka ta'e hin beeku jireenyi nama tokko eebbatti ka'a. Wanni nama tokko dibataaf hin ka'a. Kaleessa faarfattuu si harkatti kan du'e ergaan qaba.
barsiisota fuula qulqulluu otoo karaarra deemanii hidhaan kan hiikatu maraatuun kan utaalu maraatuun kan fayyu du'aa boolla keessaa warri waaman anana namni jedhu utaalee ameenyaa jedhu maqaa sirratti haa ta'u maqaa namicha Naazreeti yaa kaataa hin amantaa Waaqayyo natti meera kan akka Yesuus ataakee beeti ananoosaa paaraadii amanda awwaala keessaa boolla keessaa du'aa warra waaman isa foolii godhatetti foolii warra geetiran sootaaniyaa isa xiraa'e kan ulgeessan harkolka yaadinaan Yesuus hin fayyisa Yesuus hin oolcha Yesuus harka kee ol kaase akka nama maraatetti harka kee mataarra kaawwadhuuti darabeen nagayeera jedhiyyu hin jenne darabeen nagayeera jedhi hin amantaa Waaqayyo akkas naan jedhe ganama kana miila isaanii qabeen gadi rifeensa isaaniitti dhaloota nabiddatti deekaachisuun qabanaa alaabaa sheepeekeeteen yaamannoo lamas yaamannoo haleluuyaa maqaa waamurra kan darbe seenaa namaa dubbachuurra kan darbe bilbila haasa'urra kan darbe du'aa warra waamusi godhane waaqan boolla keessaa warra du'aa kaasan otoo ati faarfattuu seexanni kamiyyo otoo ati faarfattuu naafti qalu taalu otoo ati faarfattuu du'aa kan ka'u warra foolii namatti foolii kan fidu namni tokko maasii harka isaa naateera jedhu dabali naateera jedhiitu nama አሜን አቻኩታ አርከና ቸርካ አሁን ብዙዎቹ ተቀበላችሁ እንትምቱ ነሞት ባየ እንትምቱ ሀtta ጉያ ዲበታት ጉያ ኤපቀዲሱት ዋቀዮ ሲዲባ ዱጋን ስትማ አተንዝርታ ማቲን ከን ወለጋ ባህል ጣጣው ፕሊስባ እንሂዳ ከሰጅሩ ሂከማ እንደምበጅሩ ሂከማ Yesus indah chasi liberani. Mana keti
namni tokko iyyeen dibamaa jedhu. Mema. Yaa kaati amanda. Yesus yaatina. Arna konkolaataa mana irratti musaa baay'ee sattime. Hanna mana si kana beekta. Yeksaabel qabaat. Dibata waaqayyo. Ulfina waaqayyo. Addunyaa kana jijjiiruu kan danda'u ayyaana waaqayyo. Mana tiyeeti meeqa diriirsite homtuu jijjiiram. Dhuguma sittima. Foonii meeqa dhaabatee addunyaan hin jijjiiram. Dhugaan sittima. Ataakeela avoota ziba hadina. Shuba hadina. Suma waaqayyo furmaata fida. Suma waaqayyo dhaloota jijjiira. Arkol kaasaa qibaat jedha. Digan Yesus. Dabaliti dibata jedhe. Yesus, hallelujah. Harkala cholkas indi banta dibamu barbada wangela isa dalon namala fakay fudu barbada wangela fafanta barbada bay yesus sumsitaya bay yesus sumsulati tayera arkabal disiti wakayo natina boju nama baye gala gala matan tamani boju ko debere je nama sentena jiru qabiti akkazari an kankembe bujeri ani garuteri kofana tajatila kofana dibata kofana hojii kofana sagantawa nan qabu kaya jadi orbuta jadi akka sabuti kaya jadi sanata qabdati ilaliti maqaa yesuusin jadi amma akkamana harkisatti yeroo jalqabaaf deebitee nan argite amma jadi ulfinni waan irra dhufu sirri dhaqee duwwaa sagal torbaata bishaan dhumnisaa afurtam si fakkaradha jiru bakkee oola basheba arga keessatti kaasaa ooma kakaayaa duula bashebe ekeedhaa jiraanii rakkisa Harkat kasa, harkat ke berlis. Etikas, kasam cakna. Waktu yang mencakna afura maratumah rancap sa nama gudang bukan aja. Bagaimana? Dina mantap. Waktu yang harus segera. Amin. Ana batyama. Why ke be kunan danga? Sebeka. Akka ke santikasa. Santak ke asila. Ai akka ke santikasa. Eu na bana hasa ishi sodati. Akka ke santikasa. Ai ka ko se bela ke tormata mishani. Ish akka. Naila al gifti. Duba shikot. Duba shikot. Yesus Nazar. Arakat dikasih maka Yesus. Baik macam mana kisah? Baik kisah. Dan kisah. Ansar hi. Dan tidak. Takut tidak. Ila baca rumah ini depan ini. Ciao. Hallelujah. Nah, sintanya. Siruku ba? Ya? Emma. Naina, siruku ba? Ya? Insodati.
لما أتشدي بيلي قتل نجان سيتايا قمتي نوغا واقيو بليسا سيباسي أركا كيشن تكاسا بليسا باتي تنام كانني بيكتا كانني كانني سيستري كوت بليتي كيتي لا بينك سيكوبا نوغا أمم سرا توري توريرا وقامي كذا أركا كيسان تكاسا ديكي راوانا أما كربرات تلبو في واقعي من فيسان أنجل أركا تكاسا أركا كيول كاس سراس كاناني راس تابير آمين بيسوس تابير آمين إمبوي نماكم إمبوي أركا كيسان تكاسا هرابودا فرستين ديبو نغانسي آمين أركا تكاسا تاموري بيكتا نماكنا أبان كيو تاوري سيتا يرا تشاو قال تايتي بليس أركا كيكاس أركا راس نغا يسوسي مانا كيرا جاينا كيرا دوتي تابير بارسي تابير إينا را تابير جاي ولا راسي واقعي سبحان راسي بقى كي جاكي غلانا را برا جوبا غراچي ولت مرما ولت مرما تاعت سلام هنا منتا جيواغا يونا منتا هنا منتوسي لوغا هنا منتا هذا أنا ما الدمار سرت الناديسي حركة كاسا ولين قديسي بيسوس سرنا شابيرا أكتر كاسا سرنا شابيرا جدا مقالا راس كتما راس شابيرا كتما مان مغاني سرنا شابيرا Magana ke kata makin bego serang cabe. Teman. Kawan jijiran tak asu. Je. Koi, kana ko family nano sana daya kanjara mujura makana banke daya dayu na banke nyu dayu na sabe ini yuto gadis duga afura malite waga terjira waga terjira nani anje susturte apa gadis tamang gadis kami kafara jiraate digdama sagale buddan iyi baykesa papa anja esa nagani sigosin Cenacha kabde cenacha ada kasih ke Yesus jana anja iyi bay papa lemas anja sagale buddan si aceh cina anja papa
Maal si dhukkuba? Qoonqoo tonsilii? Maal godha? Ishi maal si godha? Ishi kan biraa isa keessa dhukkuba? Istii ilaalee amma sochii gadi jedhu hin jedhu. Hin sodaati nama. Ija maal gochuu dandeessu? Imimmaan si keessaa yaa Waaqayyo cabsee galateeffadhaan. Waggaa 20 ammas keessa taa'e Yesuus asitti paastaa godhe hin kuffise, hin cabse, hin naafesse galateeffadhaan. Mana keef jireenya keef nagaan ta'e.